Ashamaa akkam jirtu? Barataa Dargoo Baqqalee Abdiisaan jedhama. Barataa Elektirikaal and Kompiitara Injiinaringii waggaa afuraffaa Yuunivarsiitii Amboo mooraa Hacaaluu Hundeessaarraati. Akkuma isin beektan seenaawwan tokko tokko isinitti himuudhaan beektu. Baay'een keessan TikTok irratti na beektu akkasumas YouTube kana irratti muraasi keessan na beektu jedhee yaada. Ayyee ammas dabalataan hojii kootu jedhee seenaawwan miidhagaa qindeessee qabadhee isiniif dhufaan jira. Akkasumas hojii dabalataa kana booda gama teekinooloojiitiin ilmaan Oromoo maal yoo goonetu caalmaatti bu'a qabeessa taana kan jedhu irratti illee waliin mari'achaa deemna jechuudha. Yeroo marii illee ni qabaanna. Oromoon kaleessa maal ture? Eessa ture? Har'a maalirra jira? Maal qabna? Maal qabne kan jedhu wantoota baay'ee walii wajjin mari'achaa deemna jechuudha. Kanaafidha seenaan kan inni barbaachisu. Seenaa keenya kaleessaa beekuun Oromoon kaleessa maal ture? Har'a maalirra jira? Oromoon kaleessa maal dogongore? Dogongora isaa har'a ammoo barachaa jira. Oromoon kaleessa cimina akkamii qaba? Har'a ciminatu hin jiraa? Oromoon kaleessa qaroomina akkamii qaba? Har'oo kan jedhu. Namni seenaan beekne akka nama kaleessa dhalatee jedhu beektonni jechuudha. Namni seenaan beekne akka nama kaleessa dhalateeti waan tokko iyyuu hin beeku. Nama barbaadetu, impaayera barbaadetu, mootummaa barbaadetu bituu danda'a. Seenaa keenya kaleessaa beekuu qabna. Kaleessa keenya yoo beekne har'a keenyas beekna jechuudha. Borii keenyas tilmaamuu nu rakkisu jechuudha. Kanaaf seenaa keenya beekuu qabna. Kaleessa maal dogongorree? Har'oo maalitti jirra? Dogongora keenya irraa barachaa jirraayi. Oromoon dogongora isaa kaleessaa irraa barachaa jiraayi. Cimina isaa kaleessaa irraa barachaa jiraayi. Kan jedhu walii wajjin mari'achaa deemna. Kanaaf hanga har'aatti YouTube kiyya subscribe warreen goone subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'an akkasumas viidiyoo kana like godhuudhaan jalqaba. Akka biyya kanaatti waa'ee gootummaa yeroo dubbannu gootummaan ilmaan kuush gootummaan Oromoo beekamaadha. Keessumaa biyya kana ijaaruu keessatti persentii 95 ol uummati Oromoo gootummaa guddaa agarsiiseera. Ispeeshaalii Adawwaa irratti. Waa'ee beekumsaa yoo dubbanne uummati Oromoo beekumsaan qaroominaan biyya kana keessaa hin dursu. Kan nuti ittiin beekamnu baay'ina keenya qofaa miti. Gootummaa yoo kaaste illee gootummaadhaan uummati Oromoo biyya kana ijaaruu keessatti persentii 85 ol gahee qaba. Gootummaa qofa miti. Beekumsaan illee warra dursanidha malee warra durfamaa miti. Fakkeenyaaf injiinar Ayyaanaa Birruus ni kaasin ture. Taayipiraayitarii afaan Amaarikii kan hojjete illee ilma Oromooti jechuudha. Woo beekumsaa yoo gootummaa uummanni Oromoo biyya kana keessatti persentii caalu gahee guddaa qaba. Yeroo baay'ee baay'ina keenya waa beekan iyyuu malee baay'ina bira kan darbu uummati Oromoo gootummaadhaan beekumsaan seenaa addaa seenaa ajaa'ibaa qaba. Nooti inoololi Itoophiyaa akka Itoophiyaa qofan akka Afrikaatti illee seenaawwan adda addaa ni qabna jechuudha. Kanaaf cimina keenya irraan dubbannaa, dogongora keenya kaleessaa irraan dubbannaa, har'oo maalitti deemaa jira? Keessumaa gama YouTube, gama sooshaal miidiyaatiin Oromoon baay'ee booddeetti hafee jira. Mee fakkeenya kana fudhadhaa. Namoota YouTube kana irraa teekinooloojii barsiisan waan tokko tokko barsiisan ilaalaa. Oromoodha, Oromoo miti. YouTuberoonni Oromoon baay'ee muraasa. Maaliif haala mijataa hin qaban jechuudha. Malee beekumsaan dursinee jira bara. Beekumsaan dandeettii yaaduutiin gootummaadhaan biyya kana keessatti dursinee ni jira. Garuu ikoonoomii booddeetti hafnee waan jirruuf kaameraa namni guutuu waan hin jirreef laayitii waan hin qabnee fi miidiyaa kanarratti booddee hafnee jirra jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabnaa? Viidiyoon ijoollee Oromoo kwaalitii qabaatee dhabeessi laayik goonee sabskiraayib goonee jajjabeessuu qabnaa jechuudha. Namni tokko yeroo jalqabaatiif gaafa viidiyoo kan lakkisu viidiyoon sun viyuu baay'ee argachuu baannaan abdii kutaa. Abdii kutaa booddeetti deebi'aa jechuudha. Ijoollee Oromoo taanaan afaan Oromootiin viidiyoo hojjete yoo ta'e kwaalitii illee dhabuutii adaraa keessan sabskiraayib gochuudhaan nama kana bira dhaabadhaan isiniin jira jechuudha. Gama yuutuubiitiin baay'ee booddeetti hafnee jirra. Ijoolleen jira, ijoollee warra sordaa keenyaa kun baay'ee deeman, baay'ee dhugatan viidiyoon isaanii, editingiin isaanii baay'ee ammayyaa ta'aa jira jechuudha. Kanaaf nuti dammaqnee dandeettii qabnu, ogummaa qabnuun bilbila of harkaa qabnu qofa fayyadamuudhaan gama sooshaal miidiyaa kanatti dhufnee waan ta'e wal barsiisuu danda'u qabna jechuudha. Editing tiipsii haa ta'uu, editing tiriiksii haa ta'uu, teekinooloojii haa ta'uu waan dandeenyu waa'ee seenaa Oromoo, waa'ee afaan keenyaa waan dandeenyu dhufnee dubbachuu danda'u qabna jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee yuutuubii gaafa sooshaal miidiyaa qabu qarshii irraa argachuu qofa osoo hin taaneeti. Qarshii irraa argachuu qofa osoo hin taaneeti wal barsiisuudhaaf illee itti fayyadamuu danda'u qabna. An kana booda gama editingiitiin, gama teekinooloojiitiin, gama seenaatiin hojiiwwan miidhagaa ta'an qabadheen dhufa. Kanaaf hanga har'aatti sabskiraayib warreen goone sabskiraayib gochuudhaan na eegaa. Walaa jabeessinu walirraa barannu isiniin jedhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.